innillee axiyo humeral extensor shoulder muscle kan jedhaman lamaan kana jechuudha. Isaan lamaan kana jechuudha. Warri immoo axiyo scapular jedhamu. Scapular fi immoo axillary kana scapular fi axial skeletal kana kan wal qabsiisan immoo masiloota 6 ni arganna jechuudha. Masiloota 6 ni arganna. Masiloota 6. Masiliin jalqabaa trapezius muscle jennaan. Trapezius muscle akkuma maqaasaa masilii echatti argama. Kunooti trapezius muscle kunooti. Trapezius boca irratti hundaa'anii jechuudha. Boca trapezimii fakkaatu sirriitti gaafa boca isaa ilaaltan akkaataa inni itti taa'ee jiru trapezius waan fakkaatu, trapezimii waan fakkaatu, boca trapezimii fakkaatu waan qabuuf trapezius muscle jedhamanii harka caalaa morma keenya laateraalii fi duuba isaa fakkaata jechuun harka keenya gara morma keenya gubbaa gaafa qabnu gara duubaa qabu gaafa yaadnu masilii nu qabnu masilii guddicha naannoo morma keenya irratti argaman innillee respiratory system keessatti kan immoo anatomic neck structure gaafa ilaaltan ni argattu jechuudha. Trapezius muscle inni supply kan ta'u immoo nerve warra kan irraa adda spiral accessory nerve yookaan immoo cranial nerve 11. Cranial nerve walii gala 12 jira. Cranial nerve 11 immoo spiral accessory nerve dhaan supply ta'a jechuudha. Inni lammaffaan levator scapulae dha. Levator scapulae ishee kana jechuudha. Ishee kana. Levator scapulae illee extrinsic shoulder muscle keessa axial fi scapulary yookaan immoo lafee scapula kan wal qabsiistudha jechuudha. Axio scapular extrinsic shoulder muscle lammaffaa keessa ishee tokko. Levator scapulae supply kan godhu dorsal scapular nerve dha jechuudha. Dorsal scapular nerve dha.